Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa duraan dursinee oduu guyyaa har'aadhaaf isiniif qabannee kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Wallagga Ba'aa Aanaa Diggaatti magaalaa Arjoo Guddattuu keessatti milishaan tokko haadha warraasaa ajjeesuunsaa dhaga'amee jira. Oduu gara biraatiin lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa turan gara biyyatti deebi'uun isaanii dhaga'amee jira. Gara oduu bal'inaatti utuu hin darbin dura fuula YouTube kanaan like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa jenna. Milishaan yeroo adda addaatti Oromiyaa keessatti nagaa tasgabbeessuudhaaf kan bobba'an yeroo ta'u kan guyyaa kaleessaatti dhaga'ame garuu waan gurraaf namatti hin tolle waan seedaadhaa fi aadaa safuu Oromoo cabse ta'uunsaa immoo kan nama gaddisiisudha. Akkanatu ta'e. Godina Ba'aa Wallaggaa Aanaa Diggaa magaalaa Arjoo Guddattuutti milishaan tokko haadha manaasaa ajjeesee jira jedhamu oduun akkasii dhaga'ame. Hagayya 18 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti gara galgalaa sa'aatii 1:00 irratti magaalaa Arjoo Guddattuu naannoo marfataatti milishaan tokko kan maqaan isaa Caalii jedhamu haadha manaa isaa maqaan ishee Dirribee jedhamtu rasaasaan itti roobsuudhaan ajjeesuun isaa jiraattonni magaalichaa himanii jiru. Akka jiraattonni magaalichaa jedhanitti milishaan kun haadha manaa isaa irraa ijoollee 4 kan qabuu fi haati manaa isaa immoo karaa irratti buddeena gurgurtee maatii ishee kan jiraachiftu ta'uunsaas dhaga'amee jira. Haati warraansaa Dirribee kan jedhamtu kun qarshii inni argatu kan ga'aa hin taane sababa ta'eedhaaf karaa irratti baatee buddeena gurgurtee ijoollee ishee 4 kan guddiftu yeroo ta'u, milishaan kun garuu gaafa hagayya 18 manatti ol deebi'uudhaan sa'aatii 1:00 irratti rasaasa itti roobsuudhaanis ajjeesee jira. Isheedhaafis utuu hin yaadin ijoollee isaatiifis utuu hin yaaddeen haadha manaa isaa Dirribee jedhamtu milishaan Caalii jedhamu kun magaalaa walakkaa keessatti sa'aatii 1:00 irratti rasaasa itti roobsee ajjeesuun dhimma namoota baay'ee gaddisiise ta'ee argamee jira. Dhimma kanarratti mootummaan waan jedhu yoo qabaate bal'inaadhaan isinitti deebina. Lammiileen Itoophiyaa 402 ta'an biyya Ba'aa giddu galeessa Eeshiyaa kan taate Saawud Arabiyaa irraatii gara biyya isaaniitti deebi'uun himamee jira. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa irratti rakkoo keessa turanii 402 gara Itoophiyaatti deebi'anii jiru oduun jedhu nu qaqqabee jira. Ijoollee daa'ima umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an 8 dabalatee dhiironni 315, dubartoonni 75 fi daa'immoonni 12 gara biyyaatti deebi'anii jiru jedhamee jira. Buufata xiyyaaraa fi bakka tursiifama namoota deebi'aniidhaaf deeggarsaa fi kunuunsi sirrii ta'ee kennuu fi maatii isaanii waliin walitti makuudhaaf hojjetamaa akka jirus eeramee jira. Akka ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksisetti eebila 4,2016 irraa eegalee lammiileen Itoophiyaa 73,400 ol gara biyya keenya Itoophiyaatti deebi'anii jiru jedhanii dubbatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti daraara hamaa keessa akka jiranii ragaaleen suuraadhaa fi viidiyoodhaan deeggaraman yeroo yerootti kan toora miidiyaa hawaasummaa irratti gadlakkifaman ta'uunsaa ni beekama. Dhimmi kunis baay'achaa dhufuun dhimmicha hamaa ta'uu isaa ni mul'isa ture. Mootummaan Itoophiyaas lammiilee Itoophiyaa karaa seera alaa gara Saawud Arabiyaa imalanii rakkoo keessa galanii gara biyya isaanii Itoophiyaatti deebisuudhaa fi tattaaffii godheedhaan lammiilee baay'ee gara biyyattiitti deebi'anii jiru jedhee dubbatee jira. Kanaafis biyyatti akka deebi'anis himee jira. Walgahii 14ffaa wayyaanee yookiin TPLF kan dura ta'an isaanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaan durfamuu fi guyyoota 7dhaaf walgahii irra turuun isaanii yaadatama. Guyyaa xumuraa irratti immoo miseensota haaraa koomishinii to'annoo irratti filatee jira. Durataa koomishinichaa kan turanii fi yaa'icha mormaa kan turan obbo Takabiraan Aarayaa aangoo gadhiisanii obbo Gabra Kaasaayii durataa ta'uudhaan filatamanii jira. Koomishinariin to'annoo obbo Takabiraaniin durfamu amma durataa'ummaa irraa gadi lakkisee obbo Gabreen bakka bu'ee jira jedhamee jira. Koomishiniin to'annoo adeemsa fayyaa dhabeessa ta'ee yaa'ii bu'aa qabeessaa fi gaarii uumuu waan hin dandeenyedhaa fi balaan jiru daran hammaateera jedhani. Yaa'ii kana keessaatis of baasuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin konfiraansii wayyaanee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el durfamu irratti miseensonni konfiraansii kana irratti hin hirmaanne dhorkamanii. Gareen kun konfiraansicha akka hin gaggeeffamneedhaaf gufuu uumeera jedhani. Miseensonni hojii irraa ari'aman gaaffii isaanii barreeffamaan yoo dhiyeessanii hojiitti deebi'uu akka danda'anis himanii jiru. Kanaan dura itti aanaa dura taa'aa dhaabbatichaa Ato Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa wayyaanee 14 konfiraansii kana irraa akka hin hirmaanne beeksisanii jiru.
miseensonni koomishinii dambii baasus ofirraa baasuun isaaniin yaadatama ture. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduun sa'aatii kanaadhaaf qabanne ammas akkumatti fufetti jira. Fuula YouTube kanaa warri share, like, subscribe hin goone ammas subscribe gochuudhaan akka nu hordoftanii jenna. Hojjetoota dhaabbilee dhuunfaadhaaf sirreeffamni mindaa akka itti taasifamuuf mootummaan kallattii akka kaa'uudhaaf gaafatamee jira jedhani. Fooyya'insa imaammata dinagdee maakroo mootummaan labse hordofuudhaan mindaan hojjetootaa dhaabbilee dhuunfaa akka sirreeffamuudhaaf Konfedereeshinichi gaafatee jira. Konfedereeshiniin waldaa hojjetoota Itoophiyaa gaaffisaa irratti itti aanaa pireezidaantii dhaabbatichaa kan ta'an obbo Ayyaaloo Ahmed ibsa gaazexaa riippoortariidhaaf kennaniidhaan hojjetootni mootummaa baajata mootummaan hoogganamaniidhaaf sirreeffamni mindaa akka taasifamu ibsamus dhaabbilee dhuunfaadhaa fi baajataadhaaf bu'aa mataa isaaniidhaan waan socho'aniidhaa fi mootummaa mindaa hojjetoota bu'uura godhachuun sirreeffama akka taasisuun kallattii mootummaa irraatii eegamaa jedhanii dubbatanii jiru. Mindaan hojjetootaa galii xiqqaa argatan akka ol ka'us dhiibbaa gochaa jirraa jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis hojjetoonni mootummaa fi dhuunfaa kun fooyya'aa kun kufaa kan jedhamu jiraachuu hin qabu jedhanii jiru. Mootummaan dhimma kana biras darbuu hin danda'u jennee amannasii jedhanii jiru. Yeroo carraawwanii fi rakkoon biyyoolessaa akkasii uumamanii haaromsa gochuun investorootaadhaa fi dhaabbilee ilaalchisee marii geggeessuun kallattii kennuunis mootummaarraa hin eegamaa jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu sa'aatii kanaadhaaf isiniif qabanne kan kana fakkaatan turanii fuula YouTube kanaa ammas like, share, subscribe gochuu hin dagatina.